Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojiilee namoota xiyyeeffachuun hojjetamaa jiruun lammiilee hedduun fayyadamoo ta'aniiru. Aadaan magaalattiitti namoota humna hin qabne kanneen oolmaa guddaa biyyaaf oolanii fi haala rakkisoo keessa jiraatan yaadachuu amaleeffatamaa dhufe lammiilee hedduun imimmaan isaanii akka qoodu ta'eera. Hojiileen namoomaa magaalaan Finfinnee hojjechaa jirtu kunis abdii kan isaanitti hore ta'uu fayyadamtoonni sagantaa kanaa himaniiru. Bilookiirraa qaxanaarraa wardaadhaaf kalaqatamaadha hamma kantiibaatti jarba badanii nu agarsiisanii nu hordofanii duduukaa nu bu'anii hamma har'aatiin nu ga'anii fi baay'een galateeffadha. Cammaa xarjii mustadaaddiree betasaba nai. Ani hojii kophee qulqulleessuu irratti bobba'een hojjedha. Ijoollee sadiin qaba. Amma kennaa ayyaanaaf naaf kennameen miira gammachuun natti dhaga'ame. Wal gargaaruun kun jiraachuun baay'ee kan namatti toludha. Rakkoon hin jabarse baay'ee guddaadha. Mana meeqeessiin mana meeqeessis baay'ee mana barumsaa keessatti biddeen toshee ijoollee misaa qopheessuudhaan ishiin manni barumsaa sun gaafa dhaabbate waan mana kiraa kaffalatu hin qabu hojichi hin dhaabbata. Nyaata kiyya sasii argate manas argate hamma irratti kun bashannanaan jira. Ijoolleen maallaan jedhu sitti fakkaata hojiidhaaf hin boo'ini nyaataafis hin boo'ini. Kana bicha yoo ilaalle nuti homaa isa kana argachuun keenya waan guddaadha naan jedhu ijoollee. Ogeessi fayyaa fi tajaajila tola ooltummaa hojjechuun kan beekamu Daani'eel Geetaachoo hojiileen namoomaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjechaa jiru irra buusa kan hin qabnee fi abdii dhaloota egeree ta'uu dhugoomaniiru. Hojiin namoomaa fi hojiin misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti socho'aa jiru afaan nama qabachiisa. Afaan nama qabachiisa gaafa siin jedhu waanuma jetteellee waa keessaa guurtullee miti. Kana gaafa siin jedhu magaalaan tun magaalaa irratti nyaata fakkaatteerti. Magaalaa bareedduu taatee jirti. Kana gaafa godhamu namni laphee irraa waa keessaan butane namni namuma qabu akka waa hojjechaa jiru keessa hubatta jechuudha. Akka dargaggeessatti gaafa laallu waan hojjetamaa jiru abdii dhaloota boruutiif illee akka horu. Aadaa wal gargaaruu fi wal cinaa dhaabbachuu jabeessuun guddina biyyaa saffisiisa kan jedhan ammoo kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeeti. ይሄ ፕሮግራም የሚያሳየን Sagantaan kun kan nutti agarsiisu wal gargaaruu, waan qaban waliif qooduu, rakkoo jiru walta'insaan furuu aadaa godhachuun guddina biyyattiis waliin ariifachiisuu kan nu dandeessisudha. Mootummaa qofaan badhaadhinni yaadame dhugoomuu hin danda'u kan jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed dargaggoonnis ganna kana hojiilee tola ooltummaa hunda keessatti hirmaachuun gahee isaanii akka ba'an waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Osoo ganni kun hin darbiin barataan baay'ee qe'ee keessa waan ooluuf dargaggoon bakka deemerra waan deebi'uuf qonna hojii gannaa babal'isuu, biqiltuu dhaabuu, mana harka qalleeyyii ijaaruu, mana barumsa bu'uura boruu ijaaruu, hojii keenya godhannee ji'oottan sadan kana keessatti hojjenne namoota baay'eetiif hojii uumna. Mootummaa duwwaa eeggachuudhaan, namoota muraasa duwwaa eeggachuudhaan badhaadhina guutummaatti akka biyyaatti dhugoomsuu hin danda'amu. Lammiin guutuu waan qabuun humna isaatiin, sammuu isaatiin, qarshii isaatiin wal ijaaree ida'amee tokko ta'ee bakka jiru hundatti sochii garaagaraa godhe garuu biyya keenya jijjiiruuf abdii guddaatu jira.